Lafni irra jiraannu pilaanetota biroo hanga fakkaatutti iddoowwan amanuuf illee nama rakkisan of keessatti qabattee argamti. Isaan keessaa iddoowwan bareedina isaaniirraan kan ka'e lafarratti argamuun isaanii nama shakkisiisan 10 waliin ilaalla. Turtii gaarii. Kurnaffaa Paamukkaakkal. Iddoon albuudotaa fi ho'ina isaatiin beekamu kun dhiha biyya Turkii keessatti kan argamudha. Iddoon kun namaan kan hojjetaman hanga fakkaatanitti wantoota adii kanaan dhaabbatanii bishaan qulqulluu ta'e of keessatti qabachuun samii lafa irratti diriirfamee argamu fakkaataniiru. Iddoon kun waggaatti daawwattoota miiliyoona 2 ol keessummeessuudhaan Turkii irraa tokkoffaadha. Saglaffaa Tooyaamaa Bee. Kaaba Jaappaanitti iddoon argamu kun of keessatti lubbu qabeeyyota Fly Squid jedhaman kan qabudha. Isaanis qaamni isaanii kan ifuu fi iddoo sanaaf bareedina guddaa kan kennudha. Saddeettaffaa Ri'oo Tiintoo yookaan ammoo Laga Diimaa. Ri'oo Tiintoo jechuun laga diimaa jechuudha. Iddoon kun Ispeen keessatti kan argamuu fi keemikaala balaa guddaa geessisuu asiidii kan ta'e of keessaa kan qabudha. Albuudota baay'ee of keessaa kan qabuu fi lagichaafis bareedina guddaa kan kennudha. Asiidii fi baakteeriyaa nama miidhan of keessaa waan qabuuf laga kana ilaaluu malee keessa seenanii daakuun hin danda'amu. Torbaffaa Saalar Du'uunii. Iddoo kuusamni soogiddaa hedduun itti argamuu fi kaarimeetira 10,000 ol kan bal'atudha. Kibba dhiha Liibiyaatti kan argamu yommuu ta'u, lafni isaas daawwitii fuulaan ilaallatan kan fakkaatudha. Iddoo kanatti ifni aduu yommuu bahu taateen ajaa'ibaa ni uumama. Ja'affaa Hara Raabaat. Halluun haraa maal fakkaata jedhamtanii osoo gaafatamtanii baay'inaan halluu hin qabu, adii, boora'aa, bulloo, daalacha jechuu ni dandeessu. Haa ta'u malee haroon ardii Afrikaa biyya Senegaal keessatti argamu kun halluu roozii yookaan ammoo piinkii jedhamu kan qabudha. Harri kun keessa isaatii baakteeriyaa halluu kana fakkaatu waan qabuuf kana fakkaateera. Kunis ilma namaa irra balaa kamuu waan hin geessisneef ilaaluurra darbee daakuunis ni danda'ama. Iddoon kun keessa isaatii soogidda waan qabuuf lubbu qabeeyyiin biroon keessa jiraachuu hin danda'ani. Kanaafuu iddoon kun daawwannaa tuuristootaa akkasumas oomisha soogiddaaf iddoo oolu ta'uun ni fayyada. Addunyaa irrattis haroon halluu kana qabu kan biraa hin jiru. Shanaffaa Mindin Hiil. Kana dura waa'ee holqoota babbareedoo dhageessanii jirtu ta'a. Inni kun garuu hundarra adda. Holqi kun holqa dhagaa osoo hin taane holqa cabbiidhaan uumamedha. Biyya Ameerikaa naannoo Alaaskaa keessatti kan argamu yommuu ta'u, kiiloomeetira 21.9 kan uwwisee argamudha. Iddoon kunis cabbii halluu cuquliisaan waan uffifameef qalbii namaa bituu kan danda'udha. Addunyaa irrattis iddoo baay'ee